Ani odoonate amma waggaa 2000 olittiin jedha sibiila moti dhaabbadhee nafu isaagaa amma raata'anii gara badanitti nama raakurra gisee dambootaa qabachuun sirriidha. Maaloo bannaati shani bakka naan taane ani gaaffiin kee. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa qophii keenya ammas barnootaa jedhu eegallee jirra. Qophii keenya kana keessatti gaaffilee gaggabaaboo ta'an kan isin irraa barachaa itti bashannantan gaaffilee aadaa duudhaa Oromoo fi akkasumas beekumsa waliigalaa ta'e qindeessuudhaan namoota fedha qaban gaafachuudhaan turtii taasisna. Isinillee qophiin keenya aga xumuramutti nu waliin turtii keessan akka taasistan kabajaan isin gaafanna. Aga xumuraa qophii keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota. Tolee yamamoo waan taataniif guddaa isin galateeffannaa. Maqaa keessan nutti himamee daawwattoota keenya wajjin wal baraa. Okay, maqaan koo Israa'el jedhama. Jiraatama magaalaa Finfinnee kanaadha. Naannoo kanan jiraadha. Maqaan koo Barataa Latii Tolasaan jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti barataa Information Technology waggaa 3ffaati. Itoophiyaaf taamu. Azaalachiin jedhama. Dajanee Bareechaati. Maqaan koo Eebboo Hussein jedhama kan irraa dhufee magaalaa Galaan Shaggar keessa. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota. Amma lafa kanarra jiraattan irratti uumaan keessanii osoo umurii meeqa isiniif haa dabalu jedhee isin gaafate meeqa jettanitti himattu uumaa keessanitti? Amma isaa beekuu hin danda'u. Hin ulfaata. Amma danda'ametti at least yoo baay'ate hanga waggaa 80 yoo na jiraachise innis jireenya qajeelummaa fi tolummaatti gaarummaa isaatti yoo ta'e baay'ee natti tola. Amma umuriin keessan meeqadha? Ammallee umuriin koo almost naannoo 34 olii ta'eera gara sanaatti. Waggaa 80 jiraachuu barbaaddu. Mee umurii amma waggaa 80 jiraachuu barbaadan kana keessatti maal hojjechuu barbaaddu? Mee mul'atti keessan maal kaayyoo maalii qabdu biyya lafaa kanarratti maal hojjechuu barbaaddu? Mul'anni ani qabu maa'inni amma biyya lafaa kana keessa jiraannutti namni naturaalii kan kennameef qaba. Hin dhalataa, hin guddataa, maatii horataa, akkuma kanallee ijoollee godhataa. Zeen edda baratee iddoo dhalas godhatee maatii edda godhatee booddee sadarkaa tokko erga ga'ee booddee ammoo maal godhaa kan inni yaadu ijoollee koo daa'imman godhadhe akkamittiin galmaan ga'uu tun irra jira kan jedhu yaada. Kaayyoo sana nan qabaata bifa akkamitiin guddifachuun qaba maalirraan geessisuun qaba akkamittiin karaa qajeelaa ta'e akkamittiin gaggeessuu qaba akka isaan uumaa isaanii beekanii waaqayyoon isaanii beekanii guddatanitti kan jedhu karoora akkasiin qaba. Lammatammoo namni guddina hin barbaanne hin jiru guddachuudhaaf garuu maal na barbaachisa kan jedhu kaayyoo guddaadha kan inni qabu. Zeen mul'ata sanarratti hundaa'ee karooratu ba'a. Karoora sanarratti hundaa'ee immoo bifa akkamiitiin karoorfadhe sana bira ga'uun qaba kan jedhu bifa sanaan deemeeti galma ga'a jechuudha. Yaa'u umurii rabbiin namaa laata. Yaa'u namni immoo uumamaanuu waggaa dheeraa jiraachuu barbaada. Sanaaf umurii dheeraa naaf kenni jedhee rabbitti hima malee lakkoofsaan tilmaamee amma kana jechuu hin danda'u. Tilmaamuu hin danda'utti? Tilmaamuu hin danda'u. Amma umuriin kee meeqa ta'a? Amma umuriin koo 22 waan akkasi. 22. Yaa. Kennaan naa kenne. Tilmaamiidhaan yaadiiti? Umuriin koo amma 24 60. Umurii 60 lafa kanarra jiraachuu barbaadda? Eeyyeen. Ani akka fedhasaa malee amma nanaa dabalii kan jedhu hin qabu. Inni sirrii ta'etu garuu tilmaamiidhaan ati amma mutuu sii dabalee barbaadda? Yaadeen beeku. Mee tilmaamii natti himi? Waggaa 100 toon jiraadhe darsina jedha. Waggaa 100 jiraachuu barbaaddu? Tole mee amma umuriin keessan meeqadha? Ani 35. Tole waggaa 100 jiraattan kana keessatti maal hojjechuu barbaaddu mee? Jireenya gaarii bakka waan gaarii waan sirrii namaaf yaadu bakka jireenya gaarii jiraachuun barbaadan kootti jechuudha bakka namaafis waan gaarii yaada
ofii kootiifis waan gaarii jiraachuu bakka waan nan cannaqne tokkoon jiraachuun barbaada bakka. Utuun dhiphatiin jiraachuu barbaadu. Utuun dhiphatiin jechuudha qabeenyaa guddaa naa kenne na dhiphisuus hin barbaadu. Na jireenya gaarii bakka keessa jiraachuun barbaada. Mee karooran qabdanii maal gochuu barbaaddu? Mee karoorri keessan maalidha? Maal hojjechuu barbaaddu? Karoorri kiyya otoon qarshii qabaadhee daldaluun barbaada. Nigdii irratti jechuudha daldaluun barbaada. Yaa'u birriin qabu yaa'u sanaaf. Sababa birriin qabneef? Sababa birriin qabneef yaa'u ni waardiyyaan hojjedha. Hojjeen koo kanaadha. Akkasi. Jabaadhaa. Sirriidha umurii namni hin quufu walamii fi umurii namni hin quufanii. Ani odoo naate amma waggaa 2000 olittiin jedha sibiila moti dhaabbadhee na bu'isaagaa. Umurii waggaa 2000 akkasiniif dabaluu barbaaddu. Umurii jireenyatitti amma raata'anii gara badanitti nama raakurra gisee dhambootaa qabachuun sirriidha. Umurii kennaa isaa nan abdadha. Waan biraa umuriitti wassanu nyaata qoonqotiyyuu nan geenya minaan naa dabalaa jedhu. Umurii rabbii biraa naa kenname irratti amman jiraadhu kana irratti. Meeqanaaf dabali jettaan? Yaa akka yaada kiyyaatti akka naa dabaluuf kana ni barbaadu. Wantoota lafa kana irratti osoo hin godhiin hafe jechaan amman jiraadhe kana irratti osoo hin godhiin yookiis immoo wanti naafu jedhee wanti yaadu yoo yaada koo keessa moo keessatti hafe hamma wanta yaade sana umuriitti furachuu danda'u. Tilmaamee. Mee tilmaamiidhaan lakkoofsaan natti himi. Akkuma namichaan jedhame macaa qulqulluuratti umurii waggaa 15 sii dabalee sana irratti waggaa 15. Waggaa 15 qofaa? Wayya nagaa. Tole mee amma umuriin kee meeqa dharee? Umuriin koo waggaa 26. Waggaa 26 irratti 15 qofa dabalachuu barbaadda? Waggaa 20 yaa already barana guyyaa waamicha koo barana qofaadha taanaan waggaa 15 dabalachuun barbaada. Yaa'u kun karoora personaalii namni karoora baay'ee qabaachuu danda'a. Yaa'u sa'aatii kanatti barataa yuunivarsiitiiti. Sana booddee haaluma ogummaan keenya eeyyamuun industiriiwwan teekinooloojii dhufaa jiran duukaa buune wantoota haaraa keessumaa immoo kalaqa irratti xiyyeeffachuudhaan teekinooloojii kana faana guddachuu yookiin immoo industirii teekinooloojii keessatti shoora olaanaa taphachuun barbaada gara fuulduraatti jechuudha. Na akkuma waaqayyo umurii nuu kennetti immoo wantoota gurguddaa hojjenna jennee yaannaa jechuudha. Mee lakkoofsaan akkanatti himtu barbaadeni lakkoofsaan tilmaamiti. Tilmaamii manatti himee umurii amma barbaaddu kanarratti amma. Aish yaa'u 80 maaliif amma 20 baay'ee 20 jiraanne irraa waan ta'eef kana booddee 80 yoo jiraate 100 jiraatama jechuudha. 80 nagaa itti yaadda? Engaa. Tole mee umurii 80 jiraattu kana keessatti maal hojjettee darbuu barbaadame fakkeenyaaf wanta dhaloota booddeedhaan dhufuuf faayidaa qaba jettee yaaddu maal hojjechuu barbaadame? Akkuma dura sii kaaseen akkuma ogummaan naaf eeyyameen gara teekinooloojii keessatti kalaqa irratti xiyyeeffachuudhaan kalaqawwan rakkoo hawaasa keessumaa immoo hawaasa Oromoo keessatti rakkoo sana furuu kan danda'an kalaqawwan teekinooloojii garaagaraa hojjechuudhaan industirii teekinooloojii keessatti shoora olaanaa baachuun barbaada. Sanaaf immoo keessumaa immoo afaan Oromoo fakkeenyaaf afaan Oromoo amma sadarkaa sooshaal miidiyaa irratti miidiyaalee garaagaraa irratti afaan Oromoo gama teekinooloojiitiin babal'atee arguullee nan barbaada. Ofii koosillee kalaqa itti dabaluudhaan teekinooloojii keessatti afaan Oromoo guddatee arguun barbaada. Sanarrattis immoo hojjechuun barbaada jechuudha. Amma lafa kanarra jiraadhutti dhugaa hojjechuun barbaada. Dhalootaaf kan darbuu danda'u dhugaa hojjechuun barbaada. Dhugaa irratti hojjechuu barbaada, dhugaadhaaf dhaabachuu barbaada jechuudha. Waggaa 2000 kana keessatti maal hojjechuu barbaaddu? Hundaa hojjechuun barbaada. Keemikaalota garaagaraa, aeroppilaanii, meeshota nu amma jiruun masaarota kana xiyyiitii isaa kaan harkaan hojjannee itti fufachaa jirra. Akka killisiitti amma immoo aeroppilaanii geetii garaagaraa taankota jiru kana Itoophiyaa keessatti oomishannee gahee jiruuf dandeenyee buluudhaaf. Yaa'u dhalli namaa
kan lafa kanarra dhufeef yookiis immoo kan inni jiraachaa jiruu fi kaayyoo mataa isaa danda'e qaba. Namni kamiyyuu immoo kaayyoo lafa kanarra jiraatuu fi dhuunfaatti kaayyoo qabna. Lafa gahuudhaaf yaadde waan hojjechuudhaaf yaadde wanti ani yaade akka dhuunfaa kiyyaatti waa baay'eetu jira. Already tooraan kan inni raawwachaa deemu. Karoorri koo jalqaba barnoota baradhee xumuruudha. Achi immoo isan baradhee kanaan hojiitti jijjiiree uummata tajaajiluudha. Ittiinis immoo dhuunfaa kiyya ofiin jijjiiruudha. Sanarraan kaasee immoo wantoota baradhee amma keenyaaf sarveen injiniringiin baradhee wantoota garaagaraallee akka dhuunfaa kiyyaatti yaalaayyaan jira. Appilikeeshinoota wantoota garaagaraa kana. Zeen isaa fa'aa milkeessuu nan barbaada yeroo dhiyoo keessatti jedhee yaada. Ofitti amantaa nan milkeessa jettee? Ofitti amanammaadhaan hojjechaa jira. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Abbaan Tolaa ijoollee 4 qaba. Inni tokko Galataa jedhama, inni tokko Caalaa jedhama, inni tokko Bulchaa jedhama. Inni hafee maqaan isaa eenyu jedhama? Nageessoo jedhama yaada. Nageessoo? Maaliifi Bulchaan keessa jira, Caalaan keessa jira, sadaffaa hin qabanne, Galataan keessa jira. Isaan kun sadanuu erga jiraatanii booddee Nageessoonis jiraachuu qaba jechuudha. Nagaa isa jedhamu hundi kun edda jiraate booddee gaadha kan jedhamu Nageessoo tafee jira. Mee yaala carraa tokko isin kennan arganne? Badhaasa. Gaggeessaa. Hin arganne. Tola. Maaloo bannaati shani bakka naan taane ani gaaffiin Ninja. Caalaa Bulchaa Galataa. Eshi. Beeku. Yaaluu dandeessu yaalime? Arfanuu dhiira miti? Beeka? Carraa tokkoon si kenna yaali. Eshi. Dandeessaa? Ay maqaa Oromoo kana baay'een beeku waan ta'eef. Mee yaali carraan si kenna. Bulchaa Galataa Caalaa. Hundeessaa? Tolaa makaa. Tolaa. Tolaa. Abbaa Tolaa jetteemi? Tolaan ilma hangafa kanaafuu jara sadan immoo ati waamtee jirta. Kanaaf Tolaan isa tokkodha. Kanaafuu inni hafee Tolaadha jechuudha. Bulchaa, Caalaa, Galataa. Rabbirraa. Bulchaa, Caalaa, Galataa. Yaa galata jechuu qaba kaadhuma irratti. Rabbiin galateeffachuu qaba waan ta'eef rabbirraa eeguun gaasaa malee garuu. Yaali hin arganne yaali. Bulchaa, Caalaa, Galataa. Miina bira darbi gadha. Tolee kanan arganne waraabessi biyya namni san beekne deeme bakka duwwaa. Bakka waraabessi bakka deeme bakka duwwaa iyyuusu bakka sodaa qaba. Biyya namni san beekne deeme sodaa qaba kaa inni iyyuusu bakka. Iyyuusuudha mee yaalaan arganne? Iyyuusu. Hin arganne? Waraabessi bakka biyya ormaa tokko deeme sodaa qaba. Yaa hin arganne. Tolee dhabdaniittu yaaluuf mee carraa tokko isinii kennu yaalame. Naaf hin galle. Naaf hin dhufne. Tolee. Nama nyaate. Cidii. Biyya namni isa hin beekne deemeetu yuuse.
biyya namni isa hin beekne deemeetu yuuseen deebiin taane bineensa qabate yoo jedhame moo bakka naan dhufne Ani beeku naan dhufu sirmaayyuu. Naa dhufaan jiru kaa yaalus maallaa godhaa. Yaaliin jedhee akkati yaaddu waan barbaade. Dhufuu hin dandeenye. Biyya namni isaan beekne deeme yuusa. In arganne yaalame. Biyya namni isaan beekne deeme titillee naafaayina. Tole amma argataniittu galatoomaa. Itillee naafaa jedha yookiin gogaa naafaa jedha jedhe. Waraabessi biyya namni san beekne deeme. Ani waaqa komataadha. Yaa mammaaksa akkasii kana dhaga'ee hin beeku. Narra darbi kana. Yaalili. Waraabessi biyya hin beekne deeme. Waaqa komataadhuma jedheen tilmaama garuu hin beeku dhaga'e waaqa komata. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Guddaa sin galateeffannaa waan eeyyamamoo taatanii fi ulfaadhaa. Ishi thank you galatoomatis fayyaa ta'e. Isinis nagaafachuu keessaniif baay'ee galatooma nuu jiraadha. Ayyee isinis jabaadhaa. Isinillee galatoomaa guyyaa gaarii. Baay'ee. Galatoomaa ishee kabajamaa. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Lafa kanarraa aga turtanitti maal hojjechuu barbaaddu kaayyoon keessan maalidha gara fuulduraatti mul'ata akkamii qabdu jennee namoota gaafanneerraa isaanis egaa mul'ata gara fuula duraatti qaban maal gochuu akka barbaadan namoonni tokko yaada isaanii nuuf himaniiru isinillee mana keessan teessanii kaayyoon koo maalidha mul'ati koo maalidha jettanii akka of gaafattan abdii guddaa qabna. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Gaaffiin keenya inni ittaanu Abbaan Tolaa ijoollee 4 qaba. Inni tokko maqaan isaa Bulchaa jedhama. Inni ittaanu Caalaa jedhama. Inni ittaanu Galataa jedhama. Inni afuraffaan yookaan inni hafee maqaan isaa eenyu jedhama jennee gaafannee turre. Abbaa Tolaa jedhamee waamama maqaa ilma isaatiin waamama sababa ta'eef mucaan isaanii inni hafee maqaan isaa Tolaa jedhama jechuudha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Gaaffiin keenya inni dhumaa fi inni afuraffaani waraabessi biyya namni isaan beekne deemee bakka duwwaa jennee gaafannee turre deebiinsaa waraabessi biyya namni isaan beekne deemee itillee naafafaa jedhe deebiinsaa turre. Egaa daawwattoota keenya nu waliin turtanii akka barattan akka bashannantan abdii guddaa qabna. Qophii keenya torban kana ammas barnootaa kan qindeeffanne asuma irratti xumurraa torban qophii keenya ammas barnootaa kabiraadhaan amma deebinee wal arginutti torbanni kun torban nagaa torban gammachuu akkasiniif taawwina nagaan nu tura. Barnoota ammas barnoota kana